Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo na eegdanii egaa kan meeshaalee kana yeroo darbee irratti viidiyoo hojjedheen ture meeshaaleen kun amma baananis immoo haalatti hojjetamiin qabadheen kara keessan dhufee tura warroonni meeshaa qabdanillee warroonni immoo ganaa xalabachuu eddanillee warroonni immoo nafaana dubbattanii to yeroo eeggachaa jirtanillee viidiyoo kana ofsaan dhaggeeffadhaa isiniin jechuun jaaladha. Yeroo baay'ee kan meeshaa gaafuma abbaan xalabaturraa jalqabee viidiyoo irratti nan hojjedha gaafa xumurames viidiyoo irratti nan hojjedha jechuudha. Amma meeshaaleen kun meeshaa sadii meeshaalee algaadhaa biiffeedhaa kan ammoo kan kichiinii keessa galtu meeshaa irra godhatanidha jechuudha. Baay'ee biiffee tiyya sanaadha biiffeen xiqqittiin tuni biiffee mana kiyya jiru kanaadha jechuudha. Guddaa illee sanuma. Anas keessatti waan ani isiniin jechuu barbaadu jiraate taananii meeshaalee qalamiin hoggaa dibamuu. Waa tokkoon dubbachuu barbaada. Waa'ee meeshaalee sirriitti tanaan dura dubbadheetoo jira. Waa'ee qalamiitirraa dubbachuu barbaada. Qalamii yeroo baay'ee kan muka xanakkarsiisu qalamii jala dibamuudha. Kaleessa obboleettii tokko keessaniinan biiffee wayii footoo kaasee ergeef. Qalamiin gubbaa calliseetuma qalamumtuuyyuu jechuudha. Qalamiin akka itti dibamuuyyuu akkaataa furdaatii fi akkaataan baxabbaxaatillee qalamii baay'ee murteessadha. Dhugaan isiniin jedha jechuudha. Yeroo baay'ee suuraa gaafa arginu maal jenna nuti? Suuraan tanaan dura dammaaqqaa miti in diimata keessatti baay'inaan jechuudha. Maaliif diimata fakkeenyaaf algaa fi biiffee viidiyoo suuraa naa ergitanii irratti hoggaan hojjedhuu fi gaafa hojjetamee ba'ee kuni damaq jedha. Keessatti akka wanni ta'e akka calanqisuu ta'e damaq jedha. Sun immoo keessatti in diimata. Maaliif diimata? Qalama diimaa jala dibamu san asumaan wanni kun kan gubbaarraa kun irra hin galle akka hin jenne abbaan kanaatillee ishiin geexxiif wanni fakkaatu sun gaafa wanni irra koru nan waraaba viidiyoo gizee fe'amu jechuudha. Makiinaa gubbaatti hoggaa fe'amu irratti rukutamne waan taateef irraa kufte jechuudha. Maaliif gizee innii fi mastaawutiin gaafuma fe'amu irratti rukutama waan ta'e malee irra jirtu hoggaa waraabuu irraa jalaa kufte waan biraa kan abbaan ajajate meeshaa ofiin beeka waan ta'eef waa'ee ishii dubbadhe. Waa'ee algaa kanaatti hoggaan dhufee algaa kana ijoolleen hagaarraa xalabachaa jirtan algaa kanaadha. Algaan kun baay'ee bareeda. Meetir kaa'amsadha. Ijoolleen baay'een waa'ee yeroo baay'ee algaa kana gaafa naa ergitanii komodiinaa lama qaba malee mastaawutii hin qabu. Yeroo baay'ee mucaan mastaawutiitti galchee hojjeta tokko. Maaliif harka waliin dabarsu? Gatiin nama saniitis gatiin nama kanaallee sirriidha. Kuluma ani garuu maaliif mastaawutii kana keessaa hambisa? Mastaawutiin baay'ee guddiidha biyya keenyatti gaafachuu hin dandeessan jechuudha. Mastaawutii kan odoo keessaa hambisee abbaan kun fayyadamaadha. Kanaafuu inni kan tanaan dura ani mastaawutii wajjin hojjedhu waanan jedheef yeroo kamiyyuu yoo hojjetu mastaawutii wajjin hojjeta jechuudha. Kan fi qalamii dibiisa algaan kun suuraan isaa kan tanaan dura irratti hojjedhe hin diimata keessatti. Kuni garuu keessatti akka wanni akka magaalataa ta'ee calanqisa. Maaliif hojjetan diimaa jala dibame sunii in dhokate qalamiin kun furdaa waan ta'eef iyyuu jechuudha. Yeroo baay'ee bakka nuti waan biraa nutti fakkaatee nutti mul'ata. As keessatti mucaa ani maamila haa ta'u malee waan biraa hookan anachi keessatti waan adda ta'e wayii hojii adda ta'e wayii hariiroo adda ta'e wayii qabaaddeeti miti. Hojiin harka isaa qulqulluudha. Meeshaa amma inda'u maalan godhuu qabee araadaa meeshaa deemeen gaafachuu qabe meeshaalee hojjetamee taa'u jechuudha. Dhugaan isiniin jedha amma tiibistaandii ijoolleen natti ergiteetoo asitti 38,000 hojjetamu achitti 50,000 bootatti jechuudha araadatti. Maal gurguratu namni yeroo baay'ee bootaa gurgurata, kiraa gurgurata, asbaaltii gurgurata. Amma araadaa jechuun asbaaltii gubbaarraa kara naashinaalii hoggaa deemtan jechuudha. Naashinaalii jechuun bootaa beekamaadha. Gaafa deemtan algaan kun 60,000 minaaminaan bittan. Asitti garuu 24,000 ergan gaafa algaa kan hojjisiisuu dabaleeti meeshaan dabilii 25,000 jechuu koodha. Jecha kiyyarratti dhiifama naa godha 25,000 meeshaan dabilii dabala. Erga gaafa an hojjisiisuu qabeetti 1,000 bichaa dabalee algaa kanarratti jechuudha mucaan kun. As keessatti innis nan argadhaadhaaf garuu nama hin dhabu jechuudha. Kana keessatti na hubachuu qabda nanallee. As keessatti akka waan adda ta'ee isinitti fakkaatin kun bakka kanatti wanni isinitti mul'atti geexin ishee jechuudha. Kan duraati irratti irraan jalaa kufte mastaawutii wajjin irratti rukutama. Amma as keessa mastaawutiin hin galle. Mastaawutii fi ishii gubbaarraa san gaafa fe'amu gizuma makiinaan dhufee achi dhaabbatu irratti galte. Maaliif ol gala waan ta'eef kaffitaa qabdi kana beekuu qabdanii
meeshaan alan taa'u istoorii gala waan ta'eef jechuudha. Mana keessanoo gale gaafa takkitti galee taa'a. Garuu as hin seenaa hin baa kanaaf godaatii qaba waan ta'eef mastaawotii fi ishii irraa tana kun waan malaa asitti irratti deebisadhee tanan viidiyoo waraabaa jira jechuudha. Abbaan sun gaafa jalqaba laalte akka rifanne haga dhumaa viidiyichas laanis ni jechuu jaaladha. Kanarratti warri gaafii qabdanis hoggaa jiraattan ta'e. Biiffeen illee 21,000 jira. Wanni biiffeen ishiin kan kichinii keessaa tunillee 7,000 jirti. Wannummaan dabale tokko waan narratti dabale tokko hin jiru jechuudha. Algaa kana duubana isin argisiisa. Duubanuyyuu akkana jira. Akkaataan hojii isaa jechuudha. Duuban beekatumaaf waraabee akka laaltan jiree isin argisiisa. Mudoo tokko hin qabu. Meeshaaleen isaa muluun isaa gaafa duuban hojjetamullee akkana jira. Akka argitaniifanii baay'ee haalli yeroon irra jiruu fi haalli inni hojjechaa jiru waliin madaalu. Isa dhugaan isiniin jedha. Baay'een itti gammade ani karaa kootinii isinis immoo yaada keessa saanduqa koomentii jalatti laateechisaa warri meeshaa qabdanillee meeshaan keessan dafee hojjetamaa jira yoo amma dhugaa dubbachuuf warri ji'a 6 hin ta'a jedhe karaa ji'a 3 as deebi'aa jira. Sababbi isaa maali sarraatanyoota dabalatee jechuudha. Maaliif namoota biraatillee warra dhufanii hojjetan maamiloota baay'ee qaba waan ta'eef dafee of jalaa baasee karaa maamila isaattillee aanuu barbaada waan ta'eef jechuudha. Ammas warroonni hin hojjisiifannettan ta'e bilbilee kiyya duwwaa 945 82 67 45 dha. Ammallee ijoolleen koomentii jalatti na gaafachaa jirtan waan ta'eef iyyuu jechuudha bilbilli kiyya kana fakkaata. Yaada soggaa qabaattan ta'e waan irratti nu hojjedhu jettanii soggaa jiraatan ta'e na gaafachuu hin dandeessanii nama lamaan jirra. As keessatti immoo ijoolleen jechuudha. Meeshaa manaan akka nu geessu hin barbaanna. Namni achitti nu buusu hin jiru jettanillee hoggaa ta'ee abbaan manaa koo haga dhumaa wajjiniin deemee isinii buusuu hin danda'a. Warri immoo nama achii qabdan homaa tiraanispoortii baasuu malee faayidaa hin qabu. Achitti maatiin keessanuu isinii buusa. Warri immoo maatii hin qabne nu buuseettan deemee isinii buusuu hin dandeenya. Rakkoon tokkoyyuu hin jiru. As keessatti warroonni achitti maatiin keessan isinii buusu soo jiraate ta'ee itti gaafatamummaa garuu haga meeshaa sun irraa buutti kan itti fudhatu nuyidha. Kana beekuu qabdanis isiniin jechuu jaaladha. Gaafii akkasinitti nuumne makiinaa kan ittiin dubbatu nuyi meeshaaleen akka hin miidhamnetti maatii san biraan kan ga'u nuyidhan isiniin jedha. Bye bye.